كن تلفزيون OBS في channel Koket Entertainment تربان التخنسين قبي كوكي شوي أكم جرتن ويو ما ننجد أغافنجل ويو ما ننجد أغافنجل ما تسرق ويو ما ننجد أغافنجل أكم بيتن أرخيص مانكي خارا زودو سلسي بورتيغاريو لينغونا نيغدا Nagangala of kala. Amen abba. Adraayaan talakoo ijoollee kee immoo mana barnootaa sadarkaasaa eeggate sirna gadaa fi seera gadaa aadaa safuu kan barsiisutti barsiifadhu. Yaa abba manni barnootaa kan hunda barsiisu eessa jira ittiin? Would you come with us, Grandpa? Nagaan ooli dafne. Nagaan oolaa. Hello, Bomdara. Boonsaa manni barumsaa sadarkaasaa eeggatee ijoollee koo of ta'anii akka guddatan hangodhu hin jiru. Jira malee waldaan aksiyoonaa barnootaa waliin saayinsii fi teeknooloojiin deeggaramee dhaloota addunyaa irratti dorgomaa ta'e kan oomishu. Eeyyen dhuguma hayyoota fi quuqamtoota sabaatiin kan hundaa'e amma afaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee laga Xaafoo akkasumas alam ganaatti hojii baruu fi barsiisuu eegaleera. Yeroo dhiyootti immoo godinaalee Oromiyaa hunda keessatti damee isaanii banata. Hello bole maali nuftaniire gara qayeetti. Nan dhufa uummata koo wajjin waliin ta'anii mana barumsaa ijaarrachaa jira. Isi warri sooressaa ijaarradhaa malee ani maalan qaba jettaniiti. Maalii qaba? 2,000 kaasee hamma miliyoonii 20 bitachuu hin dandeessa. Maaree akkas taanaani oola dhumatiyya keessaa takka gurgureetanani isinii kenna naa bitaa kaa isinumti. Maali haddooftaa achuma naannaa kee jira baankota sana dhaqxeetti achuma bitachuu dandeessa. Tole akkas taanaan ammuma naqee bitadha. Aksiyoona kana eessaa arganna jettanii yaaddayna baankii intarnaashinaali Oromiyaa, baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkasumas baankii Awwaash irraa ni argattu. Waldaa aksiyoona barnootaa wali. أيه زود جروف جرين يوم أنجب نجاق باني قلة ميوم متى أول برمي زودون إنجو إيش دلته إيش قدت إجا زودو سلاشي ولسا زودو سلاشي يمكن مي روما كانوا كوميدياني وجين سما قالا سبتاتي دلته كان قدتي برمسا إيش برته برمسا إجا برمسي كوكارن برد إمانا برمسا صدركاتو كفارو جفي جمي جرمتي صدركا لما فامو هاي سكولي جرما أشوفهم بولشين سما قالا سبتا كيسة تمبرد أشوفمتن أمره. كاري زودو خيني قال نمو برانا كمد أجد سيفي بقالو دوتي ركو قدو تكو أماميت رو سمبلينا نتدي بنا مي أرتينا كم ولد دفتا إذا أرتي رتي كولدتي رفني قارندتي نما كيس جرا كان نما فكين ربي كيس هي تسمى برا نو منا برمسات جلك أمني أكسو كتا ميك براتو وصوم كتا أفرفا برد وي كان جلك مالين جلك ولا لو دادا بريسودان بيكسيسا أشيتي من برمسات كيس توجتشودان سربودان جلك أوكي مال فارس ربيتك أبى سربي أصغر أقل يا كله ده أصغر أقل so warra wadesa mali intalo nama machesa akuma bubbe siyasa dasa lafa kise tola makasa kana barato nafsir kana sirritti sirba ture yudha akka ajaa'ibatti kun akkuma gartan zawdu waliin turun bashannanu jechuudha mee zawdu samboodo akkamitti gara sirba ofii baafachuutti deemte eeyyee gaabara kudha sagaltamii sagal irrattani gara gumiitti galee gumii kan gumii wabii lubbuu jedhamu bulchiinsa magaalaa sabbataa keessatti argama achumatti galee hojjechaan ture saniin booda bara 2002 immoo baandiin qacarame
bulchiinsi magaalaa sabbataa baandii ijaaree achitti qacaramee Barakuma lamatti. barakuma lamatti. Maaliin qacaramte? Wallisummaan immoo Kanan qacarame sagalee dhanan galee dura. sagalee ugaa jettu. Sagalee ugaan jedhu weellisummaa. Sirbaa. Boodarra takka tureetan immoo beeksisa waltajjii jalqabe. Waltajjiis ni beeksisa. Nan beeksisa waltajjiis nan sirbas. Walaloof jeedaloos nan barreessa. Waan akkasii hojjechaa ture. Hojjeta amma bulchiinsa magaalaa sabbataa baandii sabbataa ta'e jechuudha. Ammallee achuma jirti. Ammallee achiin jira sirriidha. Tole mee gara sirba kee ka duraatti eenyu si hojjete eessatti hojjette? Tole ka sirba duraa bareedittii soodduudha. Sirba aadaa sadan sooddooti. Kiyya garaan didee. Intala sooddoo jaallatte gaafas? Gaafa san akkas ture. Bareedittii sooddoo sooddoolee mana waash gamaa barbaacha kennu feeloo gooyyaa marartuu namaa jedhee tan jalqabeen. Tole eessa waraabdee kilippii kana? Kilippiin kun achuma bulchiinsa magaalaa sabbataa naannoo Axaballaa jedhamtutti kan waraabamtee fi roggee jedhamu tokkotti waraabame. Waggaa meeqa dura? Yoo xiqqaate gara waggaa 7 dura natti fakkaata gaama. Hayyee amma sirba kana nu affeerte jechuudha. Amma kanas sin affeera. Tole sirba Zewdu Sileshi dhageeffannee walitti deebina. Hayyee sirba Zewdu Sileshi irraa akka gammaddan abdiin qaba. Zewdu keenya. Jirra. Hedduun gammade har'a hedduun keessummaa Koket Show ta'uu keetiif hedduun gammade. Akkasumatti daawwattoonni televizyiinii OBS illee akkas gammadan abdiin qaba. Hayyee meegaa akkamii sirba achiin booda itti fufte? Egaa sanaan booda sirboota adda addaa hojjechaa ture oodiyoodha. Bara 2007 karaa deemuu dadhabne sirba jedhamu. Karaa deemuu dadhabne. Karaa deemuu dadhabne. 97. Bara 2007 bara 2007 isaan baasee. Tole mee karaa deemuu dadhabne. Karaa deemuu dadhabne mataa qaqqabanneetiin qeerroo koo nurraa qabii saroonna kan nu nyaanne dafii nu qaqqabiite. Saroota ari'ame san baan. Sarootuma ari'ame san ariineer turre. Jalaniirani. Kana oodiyoodhaan hojjette. Isa kana oodiyoodhaan hojjedhee ture. Achuma sabbatatti. Sabbatatti. Tole san booda hoomee akkamitti maal hojjette? Saniin booda immoo gaa sirboota lamaan tokko gidduu jiru. Boodarra bara 2012tti dhufne immoo. Maaliin dhufte? Singilii laqqaqaa singilii. Amma gara gaafii murteessaa irraa dhufte. Eeyyee. Maali ati siifi baqqaluu iddootti maaltu uumame maal goota baqqaluu bira? Maaloo natti hin kaasin ammas. Oduma natti fi wayya dhugaa waa'ee baqqaluu ati. Baqqaluun anumatti tolte dhugaa maaliif ni beekta? Otoo nagaa hangal ta'e na arrasudha. Ati hin argine kaa. Hin argine odoo sirra ga'ee akkas hin jettuu turtee yeroo maamoti dhugaa. Midhaan gurgurtee yaati baqqaluu biraa maal goota? Maal argitanii maal isinitti makaa amma sirra hin deebi'aa kan. Ani hin deebi'u irra. Viidiyoo keessa waa hunda hin ta'e jira. Achittuu xumureera. Waan siifi baqqaluu iddootti. Ani dubbadhu irra. Dhugumatti Zewdu sirbi suni sirba ergaa guddaa qabu. Dhugaadha. Amma seenaa dhiira baay'eeti wanni sun namoonni dhoofata malee. Dhugaadha. Namu dhiirtee hedduu wanni sun mudatee jira. Kan mudateedha beekamaadha hun. Mee ati akkamitti waan san haala kanaan diraamaadhaan gootee uummataaf dhiyeessu maaltu si kakaase? Ani jechuun guyyaa fi halkan ta'een kun aartiin kun uummata keessatti mul'ata. Hunda biratti mul'ata. Dhoksaa ta'a malee dukkana keessa ta'a malee. Saniin booda maaliifan ifatti hin baafne waan kana barsiisuu qabna kan jedhu irraa ka'eetan namni maatii ofii miidhaa rakkisaa beelessaa alatti maallaqa isaa facaasa. Kanatti natti hin tolle. Kun bahuu qaba jedhee. Kun bahuu qaba jedhee. Hangayoon dhokatee ta'a. Dhowuu qaba. Wanni bokkee dhowuu isaan oolu waan ta'eef nan dhoosee. Garuu maaliif dhageesseeta? Hedduu jarri dhiiraa Zewdutti aaranii dubartoonni illee hedduu ta'eef maaliif cidii kana baaseef warri dhiiraa immoo sitti aaraa jiran. Abbaan kiyya bari uleedhanuu kana qabadhee deemuuf kanaaf miti kan. Lafa jala akkanatti hin dubbanne dhufnaan ofirraa deebisuudha. Dubartoonni si eega dhiirri si tumuufan. Dhiirri na tumuuf deema. Dubartoonni immoo na eebbisu. Nuuf jiraadhu, nuuf guddadhu. Bakka guddaa nu gahe. Kan kiyya kunoo kana godhabe. Kana godhalan isatu naa baase. Isaan natti sun dhugaa. Isa baaftee siin jedhe. Dhugaa sirba kun waan guddaadha. Akkasumatti mirga dubartiitillee. Dirqama sirriitti. Mirga maatiillee. Mirga maatiillee. Maatiillee ka eegu beeta ka sagalee naa jiiti.
Singili lakaka singili Singili. Singili lakaka singili Singili. Idili singabu idiri Idiri. Jalallen to makan ilili Ilili. Fowadi jalatti zilzili Zilzili. Cireshe ganama firfiri Firfiri. Ibsi sargenje tukikili Kikili. Kudha shanni dugdi singili Singili. Manaasin boontiyaa cogarraa luqqisaa misirri wayyo Wayyo. wayyo maalan jedha Gaafaan galu wanni jettuun jirtu baqqaluu sirruma goote Alaazar Araggaa sirba kana nu afeera walit deebina. Singili lakaka singili 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 lakaka singili singili idili singabu idiri idiri singili lakaka singili singili idili singabu idiri idiri Jalalleen to makaan ililli ililli Fowadi jalatti zilzili zilzili Cireshe ganama firfiri firfiri Ibsi sargen jettu kikili kikili Kudha shanni dugdi singili singili Manaasin boontiyaa cogarraa luqqisaa misirri wayyo Laaqanni ishee guyyaa qilximi qilximi Morgisii lamarraan qixximi qixximi Achumaan machooftee illimi illimi Ani durba jettee dingili dingili Achumaanan qabee kifili kifili Araqee naffiree dabili dabili Nyaataan eebbifamtee digiri Namaata san qabdu fikiri Abdaariin kun bolchaa tafkiisi taana quuqinqini Sabbataan jalqabee dawwalu Fidadheetan dhufee baqqalu Affeeruun barbaadee shakkalu Sirba kanarraa akka bohaartan abdii qabna. Sirbi kun sirba namni hedduun jaalatu Zawudu keenya sirba kana hedduun bohaarsite garuu gaafii nan qabu. Sirba kana hedduudha namni itti bohaare hedduudha jaalatamu si argate bu'aan irraa argattu maali jireenyi kee hagam jijjiirrate? Egaa bu'aan irraa argadhe ani uummata Oromoo bal'aa wajjinii wal baree jira. Ergaa guddaa kana dabarsee jira uummata koo barsiisan jira. Kana irraa argadhe kan biraa wantu hin jiru bara. Jaalala uummataa qofa irraa argadhe. Jaalala uummataa qofa kan jiru. Akkami Zawuduun bar sirbi kun hoggaa jaalatama isaa argani. Hedduu jijjiirama jaan makiinaa qabdu miliyoona meeqa qabda mana kutaa meeqa qabda? Egaa makiinaa qaba kan rabbi naa kenne innis kottee kiyya lamaan kunuuti fiinan deema makiinaan kiyya kana miliyoona meeqa argatte kan jettu saniif immoo namni yeroo ammaatu maqaa miiliyoon jedhu baasuu dhiiseera akkasumas immoo hiriyaa miiliyoon jedhamu hin qabu akkasumas mana immoo kan jettu kana gaa yoo xiqqaatee akkanatti jilbiifadhee kana keessa ciisu godoo wayiin dhabamtu malee maaltu jira maal jette hin dubbanne makiinaa kottee lamaani kan rabbi naa kenne miliyoona immoo miliyoonni hiriyaa miliyoon jaaruu qabu hin qabani namnu maqaa baasuu dhiiseera miiliyoon kan jedhu hin jiru bara. Sirriidha Zawuduu keenya maal seeta amma jaalatama uummata biratti argite kana akkan karaa jireenya kee jijjiiruutti gara jireenya keetiitti akkamitti fiduun danda'ama itti yaadda? Egaa ani kanan jedhu abbaan qabeenyaa Oromiyaa keessa hedduutu jira. Akkasumas immoo diyaaspoorotonni garaagaraa biyya alaatiif sabboonummaa qaban hedduun jiru. Egaa yoo dhuguma aartii uummata Oromoo yoo dhuguma guddina uummata Oromoo yoo dhuguma Oromoodhaaf dhaabbatan ta'e weellisaa bira dhaabbachuudhaan nu bira dhaabbachuudha. Hojii kiyya akkan ittiin kilipii haaraa hojiiwwan adda addaa hojii harkaan qaba amma fixeetanii kilipii wanti nu jedhu dhabeetiin kan amma na teessisaa jiru. Kanuma akkama singilii kanuma akkama singilii ajaa'iba ta'a lama akkas fixeen tureeyyuudha. Garuu kilipii wanti nu jedhu dhabeetan taa'aa jira. Kanaafuu osoo nama kilipiitti naa hojjetu argadhe uummataaf hin baasa. Ani immoo hin ciisu hojjetames dagatames dhiifames
akkuma ta'e uummata Oromooti dhaabbachuun kun boruus baasuun kun hin oolu. Garuu dool gargaarre gaariidha. Sabboonummaan asirratti ta'uu qaba. Eenyummaan ofii asirratti ta'uu qaba. Aadaa ofiirratti seenaa ofiirratti wal gargaarre malee gonkumaa hin ta'u. Dhugumatti Zawuduun akkuma jedhetti nama sirba bohaarsaa guddaa nuu kanne akkasumatti Zawuduun ammallee sirba waan ittiin dalagu dhabuun waan rakkisaadha. Akkuma inni jedhe diyaaspooraan koomunitii Oromoo kan biyya alaa jirtan akkaataa itti Zawuduun gara biyya alaa dhufee hojiilee isaa kana dinqisoota isaa agarsiifatee deebisu. Akkasumas biyya keessatti Oromiyaa irra deemee dinqisoota isaatii waliin wal argitee akkaataa itti akka haalli si mijaa'u nutullee gamanaan dhaamsa dabarsina. Qaamni warri qaamni kun ilaallatu hundi Zawuduu cinaa dhaabbachuun artii Oromoo cinaa dhaabbachuu jechuudha. Biyya keessaa fi biyya alaattis artistiin kun deemee hojii isaa akka agarsiifatee argatu namu kara dandeessine. Koomunitiin Oromoo kan biyya alaa jirtanis kana isinii dhaabna. Warri biyya keessa jirtanis Oromiyaa irra deemee akka hojii isaa kana agarsiifatu irra deebinee dhaamsa isinii dhaabna. Zawuduu keenya kanuma jireenya keessatti jijjiiramee hojii kanaa ol akka nuu dhiyeessutu abdiin qaba. Koket Show guddaa singalateeffadhaa dhugaa dubbachuudhaa fi ulfaadhaa. Itti fufuu qaba akkasitti namni wal bira dhaabbachuun dirqama akka ta'edha. Eenyuma biraawu. Akkasitti mee karaa biraatiin sirboota walaloo nama biraatiifis akka kan nuti dhaga'een ture. Sirbi ati walaloo namaa kan nuti hojii irra oola keenya faata. Booyyee Damissuu inni kan jedhamu weellisaa wayii jira. Akkasumas Gosaa Baacaa jira. Akkasumas Muluu Baqqalaa jirti. Muluufis barreessite? Kabaal joo Muluu? Kan Muluu faaya bareedinaa ga'umsaa hundumaati. Suma jireenyi koo harmee koo hanga dhumaatti. Sirba kana anatu barreesse. Baqqaluufsi kenne sirba hedduu jaalatamaa ture. Muluudha anatu kenne. Giiftii daadhiidha sirba kenne. Giiftii daadhii. Amma sannoo affeermee naajii. Yada balee kootu yada balee ilma shohaadha yada balee kootu yada balee ilma shohaadha jaalalli keena qabee nargadu wani dawa. Bara meeqa dura kan nuti sirba kana? Gara waggaa 4 dura. Haa giiftiif kana. Giiftiidha kenna. Tole sirba Zewdu Sileshiitiin walaloo fi yeedaloon barraa'e kan giiftii kana isin affeerree walitti deebina. Hayyee Zawudu dhugaa sirbi kun hedduu bareedaadha. Walaloo fi yeedaloo kana akkamitti barreessuu jalqabde? Egaa walaloo fi yeedaloo kana walaloo bara 1994 barreessuu jalqabe. Yeedaloo immoo bara 1998 akkasan barreessuu jalqabe. Egaa sirboonni amma kan giiftii kana turee jira na biraa uyyuu. Gara 2001tti waan ta'e sirba barraa'e. Tole. Amma kiliippiidhaan itti hojjetteerti. Muluunis? Muluun kiliippiin hojjenne. Giiftiin jechuudha. Giiftiin yaa. Tole. Garuu warri walaloo barreessituuf kun maqaa kenni bara. Maqaa kiyya barreessuun ittiin tolu baay'inaan. Isaan ittiin tolu kanatti dhiisuu wayya beektaa waan sanii. Maqaa kee ittiin tolu. Maqaa ittiin tolu maqaa barreessuun ittiin tolu walaloof jeedaloo jedhanii. Abalurraa hin fuudhee jechuun silaa isaan guddisan. Silaa nama guddaa nama taasisaa bara ebeluutu naa kenne ebeluutu kana na gargaare waan gargaaramte san kana na gargaare jechuun rabbiifillee galataa bara. Haga amma namni maqaa kee barreessu hin jiru. Walaloo feediloo Zawudurraa fudhanna. Nama muraasa malee. Baay'een isaanii. Baay'een barreessanii garuu hojii baay'een barreessanii baay'ee isaanii barreessan. Tole. Mee sirba gara sirba keessa daffaa irratti deemna. Sirba keessa daffaa yoom hojjette eessatti hojjette? Tole kanan hojjedhe bara 2012 inni illee kan hojjetame duukamitti arranjimentii kan hojjedhe milkii istiidiyoo iddoo jedhamutti jechaadha. Egaa akkamii jedha sirbichi. Akkamii. Akkamii. Hedduu jaalladhu sirba jaalladhu. Kunis koomedii moo? Koomediidha innis. Garuu ergaa guddaa of keessaa qaba. Ergaa guddaa qaba kun baay'ee. Akkamii naguma jireenyi badhaadha kan nyaatan dhadhaadha sobee garaadha hin sobne dhugaadha akkamii naguma akkamii garagalchoo waaqaa miilli mataa hooqaa dhugaan qallattullee hin cittu gonkumaa akkamii naguma akkamii jedha. Hedduu namatti tolu dhugaa rabbi mee sirba Zawuduu akkamii haju dhageeffannee walitti deemina.
hedduu namatti tola sirbi kee hedduu irraa booharree gara biraatiin maatii horattee moo akkami Zawdu? Maatii qaba. Maatii qaba yaa. Ijoollees qaba yaa. Abbaa ilmaa meeqaati? Lamaati. Milkii fi seenaa jedhamti ijoolleen koo. Milkii fi seenaa maqaa bareedaa baaftee. Jireenyi kee ammaa sabbatuma. Sabbatuma jiraachaa. Garuu industiriin gurguddoon sabbataa keessa jira akka biyyaatti. Ati dhalataachiiti mee gara bulchiinsaatiin wanni gaafatte wanni deeggarsisii godhame wanni jiru jira akka sabbataatti. Egaa dhuguma haa dubbannu dhugaa dubbanneetuma onnoo jenna waan ta'eef anaa kan deeggarsa naa godhanii miti lafa abbaa kootii lafa akaakayyuu kiyyaatu nurraa fudhatanii bakka bu'uu isaa nuun kennine. Bulchiinsa sabbata. Kan nuyi yoomsee hoo achitti isaan. Warra lafarraa buqqaasan san. Warra lafarraa buqqaane keessaa tokko ana Zawduudha. Waa takka wanni isinii kafalamee isin jiru. Tokkollee ni jiru. Gaafattammoo waan kana. Gaafannee dhabnee deemnet lukarratti kophee fidnee dhiifne. Naannuma sabbataatti. Naannuma sabbataatti. Magaaluma sabbata. Magaaluma keessa. Duwwaa torba keessa. Duwwaa torba keessa. Lafuma abbaa keessa. Lafa abbaa kiyyaa akaakayyuu kiyya qofaa muti. Eessumni kootirree irraa buqqaanii kan deemanii bakki isaanii jiran amma surmaa maatiin kiyya. Waan kana waggaa gaafattanis namni deebisaa kan nuyi. Deebii kennu hin jiru tokkollee nu dhaga'an. Waan hedduu nama gaddisiisu. Dhugaa rabbii har'aatillee miidiyaa hiree argatteeti himte warri hiree kana hin qabne meeqaa jira? Meeqatu mana keessatti dhokatee jira Oromoo meeqatu buqqee manatti hafee jira. Sabbataan maal fakkaatti mee dur? Egaa sabbataan durii ishii hin tolti. Garuu lafa san qotaa turtani otoo ati beektu. Akkam? Umrii kee dura moo umrii keetiin? Lafittiin ani kanan beeku oggaa eegumaan dhaladhee hun beekamiire achumattiin dhaladhee achumattan guddadhee haati kiyyarree dhalattu achiiti. Hunduu wajjin. Otoo maatiin kee qotatu ni beekta lafa san. Oggaa qotan nan beekaa qamadii shumburaa xaafii oggaa irraa galchaa nan beekaa tureeyyuudha. Horii irratti eegatan tureeyyuudha. Lafa bal'aa irratti. Har'a garuu hin jiruuti. Kunooti akkasitti kan harrafnu akkanatti. Hoociifnu kotteen keenya alatti mul'ata. Kireeffattee jiru. Waan hedduu bulchiinsi sabbataatis dhalataa keessan kana akka waan kana ilaaltaniif gamanumaan dhaamsa dabarsina mee Zawduu keenya akka bira jiruuf jireenya kana. Akka biraa kaa jiruuf jireenyi dhugaa dubbachuudhaaf nuyi ana qofaa muti artistoota Oromoo kamiyyuu jiraachaa hin jiru akkan jedhutti. Ofis nan beekaa kan biraas nan beeka waan ta'eef. Kanaafuu nuti uummataaf jiraachaa jirra. Uummanni keenya immoo homaa waan nu godhe hin qabu. Yoo yaadne hin dhufu kanaafuu nuti amma kan komachaa jirru abbaa qabeenyaa akkasumas immoo warra silxaanarra jiran. Warra aangoorra jiran warra abbaa taayitaa. Maaliif aartii Oromoon gargaarre maaliif hin deeggarre? Keessaa aadaa fi turizimii. Sirriitti maaliif hin deeggarre gochuu hin danda'amu bara. Nuti aartii Oromoo hojjechaa jirra malee dhuunfaa keenya gamoo ijaarrachaa hin jiru. Mana ijaarrachaa hin jiru. Kanaafuu gargaaruu qabu. Nu yaamanii nutu dhaquu qabaa muti bara. Isaantu dhufanii ofii isaaniitiin nu bilbilanii kootumee kana hojjedhu hojii kana nu jechuu qabuyyudha. Waa dubbannu. Dandeettii keessan kan akka uummata baafattan isaaniitu sila haala isin mijeessu. Amma viidiyoo fi kilipeelee waraabdan kana qaamni gargaarsa isin godhu hin jiru. Tokkollee tattaafuma keessan. Lulaalan tattaaffii kiyyaanani ijoollee koo beelessaati bara. Maatii koo mana keessatti miidhati. Kanan ofii kiyyaa hojjechaa jiru. Gatii guddaa kabalaa jirti Zawduu keenya. Mee ammas sirbaati nama barreessite keessaa tokko naaf hira. Sirba Jimmaati. Baacaa. Sirba baacaa kana hedduu natti tola. Sirba gosaa baacaati. Gosaa baacaa hedduu natti tola. Akkamitti sirba ati aadaa Jimmaa akkamitti barreessuu dandeessu? Egaa ani uumama koo keessatti godinaalee Oromiyaa hunduma isaatu barreessuu hin danda'a. Nan beekaa tokkoffaa baadii keessatti leenji'ee rukuttaa isaanii akka makkatee nan beekaa hunduma isaatu waan beekuuf nan barreessa. Sirriitti nan hubadhas nan dubbisas kanarraa keetiin kan barreesseef. Sirba Jimmaa kan gosaarraa. Gosaa baacaa. Gosaa baacaarraa akka gammaddan abdiin qaba. Zawduu keenya mee maayirratti wanni dhaamsachuu feetu ergaan qabdu namoonni galatoonfachuu feetu yoo jiraatte egaa gidduu keessatti sirba gassasee jedhu uummata kooti yoo saatii qabattan itti dabaltu. Gassasee maayirra ni afeerra. Egaa namoota nani galateeffachuu barbaadu tokkoffaa irratti rabbi na uume nan galateeffadha isatu asiin nagee waan ta'eef lammataa immoo kanan galateeffadhu uummata Oromoo bal'aa kaabaa kibba bahaa dhiha jirtan tokkummaa keessan jabeeffattanii har'a gahaa jirtaniif hunda keessanuu sinan galateeffadha naa jiraadha naa uffalaasin lammataa irratti immoo milkii istiidiyoo
cimdeessaa ayyalaa kilippii na hojjechuudhaan akkasumas tarruu taaddasaa jabaadhunaan jedhee waan qabuun na cinaa dhaabbachaa jira. Akkasumas immoo tarreessaa Abbabaa Ameerikaa jira. Innillee sirboota kanaan dura darbannaa hojjechaa ture. Guddaan isa galateeffadha. Fi namoota ani maqaa keessan dagadhe hunda keessanuu warra na deeggaraa jirtan ammas na cinaa jirtan galatoomaas ni jedha. Akkasumas Koket Show guddaan galateeffadha. Ayyee galatoom. Khabira ammas osoo hin dhaabmanne dura sirba audio tokkos na dhageessiftee turte. Sirba hedduu namatti tolu tokko. Sirba sun akka waraabuu feetu natti maalirra ga'e sadarkaa akkamirra jira sirbi sun. Sirba san qabadheetumaan oodiyoodhaan si dhageechisee jira. Sirba ajaa'ibaati koomeedii bareedaa fi miidhagaa ta'edha kan hundi keessanitti gammaddu garuu maallaqa dhabuu kiyyarraan kan ka'e mana teechiseera. Xiqqoorraa dareetta akka uummannis qalbiin eeggatutti xiqqasharraa dareetta. Nuuroo wadda deeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee naggaadee faddaalaa soorii adda baasii yaa rabbi keetu caalaa. Sorry adda baasii yaa rabbi keetu caalaa hin ga'ure. Liga iddoo namatti sirba kana viidiyoon akkuma haaliitti bareechite akka nuuf fiddu abdii qabna. Mee sirba kee afraffaratti haammanuu afeertu irra deebiin sirba sun eessatti waraabde eenyu si hojjete? Eeyyee kan naa waraabne egaa cimdeessaa ayyalaati akkuma jedhee sirba san sabbatatti kan waraabame. Sirba shawaati. Gasa seerraan gadi yaatanii yaa fitoo dooka shaameetiyyaa. Gasa seerraan gadi yaatanii yaa fitoo mataan qarree mormii dhangalaasaa shitoo dooka shaameetiyyaa. Mataan qarree mormii dhangalaasaa shitoo. Hayyee sirba kana ni afeerra Zawuduu keenya waamicha kiyya kabajjee hanga asitti dhufuu keetiif guddaan si galatoomfadha. Akkasumatti warra kakuu maammeetis iddoo waraabbii tana kan nu hayyaman hedduun galatoomfadha. Qophiin Zewdu Sileshiitii wajji goone ta'arraa asirratti raawwatti fuuldura lamada akka deebinee waan haaraan Zawduudhaa waliin dhufnu abdiin qaba. Ka'arraa kana fakkaata qophiilee OBS kaafan daawwadhaa nagaan nu tura.